Akkuma abbootiin keenya harma muraa fi morma shinqalaa turan nutis itti fufsiifna kan jedhan waan fakkaatu qofa osoo hin taane qabatama gochaan kan agarsiise gareen shororkeessaa fi finxaalessi faannoo godina Shawaa Kaabaa Salaaleetti gocha jaarraa kanaa waliin madaallee fi bineensummaa uummata Oromoo irratti raawwachuu itti fufee jira. Gareen finxaalessi kun Itoophiyaa yoo nu bulchine malee biyyan taatu beeta mangistii abbaa keenyaa sa'a 24 keessatti ni galla. Uummata Oromoo jumlaan diina uummata Amaaraa gochuun farrajuu fi ilma namaa morma irraa muruun ittiin sirbuun gochoota fokkisoo dubbachuuf nama nuffisiisu gochuun beekama. Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni keenya odeeffannoo gocha gara jabummaa kanaan wal qabate gamaaf gamanaa walitti qabannee gurra hin buufne. Amma xumuraatti nu waliin tura. Dogiya godheedha ati bara baranaa hin jedha akkamatti dhufadhee maal isa godhe maal isa godhe maal taaphatii akkamatti ilaalee akkamatti jaldaabette kaa maal isa godhe inni immoo inni barbadaan itti dhufe malee meelesii immoo. Godinni Shawaa Kaabaa aanaa darraa aanaalee naannoo Amaaraatiin waldaangessan keessaa tokko yoo taatu yeroo garagaraatti haleellaawwan garee kanaan uummata nagayaa irratti raawwatamu cimee itti fufee jira. Aanichatti gochaan suukaneessaan faannoo yeroo muraasa dura raawwate viidiyoo waraabamee fi albeedhaan morma kutuu yoo jedhan mul'atu miidiyaa hawaasaa irratti erga qoodamee uummata hedduu dheekkamsiiseera. Guyyaa har'aatis balaaleffannaa gocha kanaa yuunivarsiitii Salaalee dabalatee bakka garagaraatti godhamaa jira. Viidiyoon qoodame kun gabaabaa ta'us hidhattoonni kunniin uummata Oromoo yeroo arrabsanii fi xiqqeessan akkasumas afaan Amaaraatiin basma aab waldi jedhanii akka nama hoolaa qalatuutti ilma namaarra albee yookaan qofa mul'ata. Itti gaafatamaan biiroo kominikeeshinii Oromiyaa turtii OMN wajjin bilbilaan taasisanii haleellaan raawwatamaa jiru finxaaleeyyii afaan Oromoo fi afaan Amaaraa dubbatanii raawwatamaa akka jiruu fi mootummaan tarkaanfii garee lameen irrattuu akka fudhatu akeekaniiru. Daani'eel Gammadaa maqaa kara deemaa jedhamuun beekamu aanaa darraa keessa deemee waan taajjabee fi waa'ee viidiyoo qoodamee kana BBC'tti himee ture. Daani'eel Gammadaa maatii dargaggeessa ajjeefamee kana argadheera jedha. Daani'eel gara fiichee deemeen dhukaasa meeshaa gurguddaa dhagaheen gara darraa deemuuf murteesse. Dhalataa darraa tokko argadheen miilaan deemuuf murteesse. Dargaggoon albeen morma kutame jedhame kun Darajjii Amaaree Tasfaa jedhama. Jiraataa aanaa darraa yoo ta'u dhiyeenya barnoota kutaa 10 xumuree maatii isaa gargaaraa ture. Isa dura odeeffannoon dhaga'e finxaaleeyyiin faannoo aanaa darraa ganda Goboroo jedhamutti jiraataa gannichaa Surruu Shumatee jedhamu irraa harka kutanii jedhe. Surruun harka nam tolchee hojjechiifateera. Dargaggeessaadha. Uummanni kana waan dhaga'eef sodaataa ture. Taateen nuffisiisaan biraa mudate ammoo ajjechaa dargaggoo Darajjee jedhamu irratti raawwateedha. Dargaggoon biraa jiraataan ganda Jirruu Daadaa Kamaal Huseen jedhamus guyyuma sana albeen ajjeefamee jedhe. Guyyaa sana uummanni garagaraa bakka Jaamaa jedhamutti baqatee ture. Sababni isaas waraanni mootummaa sakatta'iinsaaf bakkicha dhaqanii ture. Uummanni ammoo qaama hidhate hunda sodaata. Sababni isaa kan mootummaa yoo dhufe waboo shanii nyaachistu jedhee miidhaa irraa waan ga'uuf sodaatu. Fannoo yoo dhufan mana gubanii saamanii nama ajjeesu. Hidhattoonni waboo yoo dhufanis ni sodaatu. Hidhattoonni fannoo duuba waraana mootummaa dhufuun uummata haleela jedhanii natti himan jedhe. Darajjeeffaa guyyaa sana horii hidhaman hiikuuf jecha qe'eetti hafanii ture. Hojjettoonni fannoo dhukaasa bananii turan Darajjee fi Kamaaliin arganii ari'anii qaban jedhe. Abbaan Darajjee obbo Amaaree Tasfaa Tolaa jedhaman argadheera. Guyyaa sana ari'anii rasaasaan miila rukutanii qabanii gara Saara Kuullaa bakka jedhamutti geessan. Saara Kuullaa kanatti finxaaleeyyiin Amaaraa wal argu. Achitti Darajjee morma kutanii reeffa isaa gatanii allaatti nyaachisan jedha abbaan Darajjee. Erga ajjeesanii gatanii maatiitti dhaaman malee maatiin isaa reeffa ilma isaanii arganii hin awwaalanne jedha Daani'eel. Injiinar Daani'eel miira maatii BBC'tti yoo himu abbaan isaa du'a mucaa koo qofa miti haati warraa koos
du'a ilma isheen sammuun darbeera naan jedhan. Attam jirtan? Ani ilma Oromoo isa dhiigaan obboleessa keessanii. Karaa dheeraa kana dagamii kaatee miillaan an kute. Kara deemaan miidhaa uummata kanarra ga'aa jiru jecha gabaabaa yoo ibsu nyaachuuf harka hin qaban galfachuuf lafa hin qaban jedhe. Uummanni aanaadharraa nyaachuuf harka hin qabu hammachuuf lafa hin qabu. Waan abdatu homaa hin qabu. Hedduun isaanii gammoojjii jamaa keessatti baqatanii jiru. Gammoojjii jamaa gadi bu'uuf deemsa sa'a 3 asii ol ba'uuf sa'a 4 fudhata jedha Daani'el. Ofiis dagaamii hanga darraa miilaan sa'a 9 deemee akka achi gahe kan himu Daani'el guyyoota 11 uummata kana waliin turuu hima. Mallaqas midhaan nyaataas akka hin qabne hima. Waggaa darbe kara buusaa gonofaa jedhee mootummaan deeggarsinuuf erge osoo nu bira hin gahin warruma fannoof dhoksaan deeggarsa godhu harkatti hafe jedha. Mootummaan dhimma kana irratti deebii hin kennine. Kutaalee Oromiyaa hedduu rakkoo nageenyaaf erga saaxilamanii bubbuleera. Deeggarsi namoomaa gahaan dhiyaachuu dhabuu garasitti miidhaan dubartootaaf ijoollee irra gahu ammoo daran jabaadha. Manneen barnootaa manca'uun ijoolleen barnoota malee hafuu oomishni galfachuu dhabuu fi yaaddoon nagaan banii nagaan manatti galuu hammaataa deemeera. Mootummaan hidhattoota waboo fi fannoo waliin karaa nagaa wal dhabdee keenya furuuf qophiidha jedha. Marii marsaa 2 waboo waliin Tanzaaniyaatti geggeeffame hin milkoofne. Hidhattoota fannoo ammoo garii adda addaa jiran qunnamaa turuu kan himu mootummaan hoggansa dhaabbata tokko waan hin qabneef marii geggeessuuf rakkadheera jechuun kora mana maree nageenya UN tibbana geggeeffame irratti ibseera. Keessumaa uummanni Oromoo darraa akkasumas aanaalee Wallagga Ba'aa fi Horroo Guduruu Wallaggaa baay'een ammallee sababa hidhattoota fannoo kanaan qe'eerraa buqqa'ee osoo hin deebiin waggoota 3 darbaniiru. Nagaa dheebotee jira. Nagaan bahee galuu dadhabeera. Qotee facaafachuuf lafa isaarraa buqqa'eera. Firri karaa ittiin walitti deemee wal gaafatu dhabeera. Mootummaatti iyyatees deebii dhabeera. Hanga yoomiitti kan jedhu gaafii namoota hedduutii nagayaan tura.